Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya bakka jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo isiniif baay'atu jechaa sagantaa keenya qoree torbanitti si'a tokko darbuu guyyaarraa walii wajjiniin ilaalla. Akka Waaqayyoo sagalee isaa nutti dubbatuuf duraan dursinee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa hundumaa bara hundumaas jiraattus galateeffannaa gaarummaa keef tola keef arjooma keef galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Gargaarsa kee irraa kan ka'e gamnee baatamnee kanas geenye garboonni kee bakka jiraannu hundumaa keessatti kan nu baate kan nu geggeesse kan namarraa nu taasise Waaqayyo Gooftaa maccaadha. Kanaaf galata sii galchina. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan kan kabajameef kan eebbifame haa ta'u. Ammas egaa yaa Gooftaa nuyi cubbamoonni gadadamtoonni homaatti kan hin galle cubburra daddarbaa yakka keenya hundumaaf araaras kadhachaa sagalee kee dubbii kee dhaga'u barbaanna. Sagaleen kee seenaa namaa ni geeddaru ni dadhabaa namaa jabeessu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun jaalala keetiif fedha kee haa ta'u. Sagalee kee kanaaf dubbii kee kanaan kan mormu ergaa namaan hafuurri hamaan kallattii hundumaarra kan nama lolu qilleensarra lafa jala kan hojjetu bitaa biyya lafaa kanaa kan ta'e humni diiyaabiloos maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaaf yeroo kanaa jalqabee raawwatee kan diigame haa ta'u. Dhageettii gurra keenyaa bantee sagalee keessa dhugaa jiraataa nutti dubbachuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Haa ta'u yeroo darbee hafuurri Waaqayyoo humnaan siif dhufa kan jedhu walii wajjiniin jalqabneerra. Hafuurri Waaqayyoo humnaan siif dhufa kan jedhu kan nuyi wajjiniin jalqabne keessatti ituu gara barumsa keenyaatti hin deemin kutaa guyyaa har'aatiif walii wajjiniin ilaallu dubbiseetan achumaan gara barumsa keenyaatti dabarra. Sagalee Waaqayyoo akka jedha mootota isaa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 kaasee amma 17tti nan dubbisa. Borumtaa isaa hojjetaan nama Waaqayyoo ganama obboroo ka'ee yommuu gadi ba'ee kunoo loltoonni fardeeniif konkolaattotaan mandarichatti naanna'anii waan argeef wayyoo kaaya gooftaa koo maal goonuu jedheen in gaafate. Elsaa'iin immoo deebisee warri nu wajjin jiranii warra isaanii wajjin jiranirraa hin caaluutii hin sodaatin jedhee itti fufees yaa Waaqayyoo akka inni argutti adaraa ija isaa baniif jedheenii kadhatee Waaqayyoo yommus ija naa'ichaa hin baneef naa'ichis gaaronni naannoo Elsaa'ii jiran guutummaatti fardeeniif konkolaattota ibiddaatiin guutamanii in argee ameen. Sagalee kana keessatti kan nuti arginu yeroo darbe akkuma walii wajjin kaasnee turre hafuurri Waaqayyoo humnaan siif dhufa kan jedhu walii wajjin ilaallee turre. Hafuurri Waaqayyoo gaafa humnaan namaaf dhufu maaltu namarratti ta'a kan jedhu walii wajjin kaafnee turres jalqabaa irratti qabxii keenya duraa irratti hafuurri Waaqayyoo humnaan gaafa namaaf dhufu namni diddiiramee akka nama kan biraa ta'a kan jedhu walii wajjin kaasnee ilaalleerra. Qabxii keenya isa lammaffaa irratti immoo hafuurri Waaqayyoo humnaan gaafa namaaf dhufu agartuu namaatu banamaa kan jedhu walii wajjiniin kaasnee ilaalleerra. Egaani agartuun namaa banamuudhaafi namni agartuu gosa lama akka inni qabu walii wajjin ilaalleerra. Inni jalqabaa agartuu uumamaati suma namni ittiin dhalateedha. Inni lammaffaan immoo agartuu hafuuraa yookaan agartuu mul'ataa akka ta'e walii wajjiniin ilaallee qabxiilee muraasa walii wajjin ilaalleerra. Agartuun hafuuraa maal akka inni ta'e bu'aansaa maal akka ta'e walii wajjiniin ilaalleerra. Qabxii keenya agartuun hafuuraa bu'aansaa maal akka ta'e walii wajjin yommuu ilaalle aarratti agartuun hafuuraa agartuu banamaadha jennee baarratti immoo agartuun hafuuraa agartuu ulfina Waaqayyoo arguudhaa jenne. Caarratti immoo agartuun hafuuraa agartuu qulqulluu ta'uu Waaqayyoo fi cubbamaa ta'uu namaa kan mul'isu kan ta'e akka ta'e kutaa keenya irratti ilaalleerra. Daarratti immoo akka jenneetu xumurre agartuun hafuuraa akka Waaqayyo namaa wajjiniin jiru nama hubachiisaa jennee walii wajjiniin ilaalleerra. Agartuun foonii wanta inni guddisee namatti mul'isu agartuun hafuuraa immoo xinneessee namatti mul'isa jennee waa'ee namoota warra hanaaqii sanarraa kaafne waan baay'ee walii wajjiniin ilaallee turre. Amma egaani kutaa keenya isa lammaffaa kanarratti akkasuma kana kan itti fufu agartuun hafuuraa bu'aansaa maali kan jedhuu fi isa nama lolu qofatu hin taane isa namaaf lolus in argaa jechuudha. Sagaleen guyyaa har'aa dubbifanne keessatti mootota isa lammaffaa boqonnaa 6
lakkoofsa 15 kaafnee amma lakkoofsa 17tti gaafa dubbifnu kutaan sun kutaa jabaa ture. Yeroo bara sanatti bara moototaa sanatti yeroo hundumaa Israa'eloonni diinota ollaa isaaniitiin indoorsifamuu illolamu Waaqayyo garuu Elsa itti gargaaramee karaa diinonni Israa'elitti dhufanii Israa'elootatti dubbata ture. Israa'elootatti hima ture. Sababii kanaafi warri diinota Israa'el ta'anii warra akka Sooriyaa milkaa'uu dadhaban Israa'eloota lolanii mo'uu dadhaban. Kanaaf mootiin biyya Sooriyaa sun maal jedhee nama iccitii keenya gabbaasee himutu nu gidduu jira malee akkamittiinitu Israa'el akkaataa kanatti milkaa'ina dhoowwataa jedhee gaafanni gaaffii gaafatu isaan keessaa namichi tokko akka jedhe isaan keessaa nama tokkotu jira wanta ati gola kee keessatti hojjette waan Waaqayyo nama Waaqayyo itti himu jedheetu itti hime jechuudha. Sababii kanaatiif namicha kana namichi inni wanta namni gola isaa keessatti hojjetu Waaqayyo itti himu kun Elsaa'iin akka ta'e hin baran. Elsa eessa akka jiru mootiin sun erga qoratee booddee Elsaa'iin akka qabaniif loltoota baay'ee Elsa itti ergani. Kana booddee ganama bariidhaanii Naa'on Elsaa'ii gaafa ka'ee gadi ba'u loltoota Sooriyaa tulluu Israa'eliin marsanii jiran guutummaatti argee hin sodaate wayyoo qaaya gooftaa koo durbanne. Sababiin isaa maaliif warri Sooriyaa guutummaatti loltoonni isaanii lafa gurraachessanii naannoo kana buufatanii jiru waan ta'eef nuu dhumee gaafa inni jedhu namni Waaqayyoodha Elsaa'i namni agartuun isaa baname garuu isaan lolu duwwaatu hin taane isaaf lolus inni argu akka jedhe hin sodaatin warra nu wajjin jirutu isaanii wajjin jiru caalaa jedheetu dubbate jechuudha. Warra isaanii wajjin jirurraa isan wajjin jirutu caalaa jedheetti dubbate. Naa'on Elsaa'iidha kan inni agartuun isaa agartuu foonii malee agartuu malee agartuu hafuuraan qabu. Agartuun hafuuraa immoo waan isa lolu qofa malee waan isaaf lolu arguu hin danda'u. Sababii kanaatiif Elsaa'i maal godhee Waaqayyoon kadhate nama kana ofitti waamee Naa'oo kana ofitti waamee harka isaarra kaa'ee akka Waaqayyo ija Naa'oo kana banuuf gaafa inni Waaqayyoon kadhatu iji Naa'oo kanaa hin banameef. Gaafa iji Naa'oo kanaa banamee ija fooniirraa gara ija hafuuraatti gaafa banamee jedhu hamma dhugumaadhe warra nu wajjin jirantu isa nu loluudhaaf dhufe caala agartuun isaa yommuu banamu isa loluu duwwaatu hin taane isaaf lolusi in argee jechuudha. Kutaan keenya inni lammaffaanii kana ta'uusaa kutaa kana keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo humnaan gaafa namaaf dhufu wanta namaaf lolu qofatu hin taane wanta namaaf lolus argina jechuudha. Si'a takka gaafa agartuu hafuuraa dhabnu nuyi gaafa mul'ata hafuuraa dhabnu nuyi waan nu lolutu baay'ata jechuudha. Waan nu lolu duwwaadha kan nuyi arginu. Naannoo keenyatti bita keenyatti mirga keenyatti dura keenyatti duuba keenyatti waan nu lolu duwwaa argina. Garuu gaafa agartuun keenya hafuuraa banamu isa nu lolu duwwaa utuu hin taane isa nuuf lolus hin argina jechuudha. Kanaaf agartuun uumamaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e kutaa kana keessatti arguu dandeenya jechuu barbaadeen. Kanaaf loltoonni Sooriyaadha maal godhan gaafa isaan naqanii Elsaa'i Waaqayyoon kadhate yaa Waaqayyoo jedhe loltoota kana akka tiija isaanii jaamsituuf sin kadhadhaa. Isa booddee Waaqayyoo Elsaa'iif dhaga'ee agartuu jarreettan kanaa gaafa jaamsu akka jedhe namni Waaqayyoo Elsaa'i namichi sin barbaadan as hin jiru isinin geessaa kottaa na duukaa bu'aadhee fuudhee sokkee jechuudha. Isa booddee mandaraa Samaariyaadhaan ga'ee akka jedhee Waaqayyoon kadhate ammammoo yaa Waaqayyoo jedhe maalinnaan namoota ija isaanii kan akka jaamsituuf si kadhadhee ture hammammoo agartuu isaanii bane. Gaafa agartuun isaanii foonii banamu jarreettan Sooriyaadha loltoonni Sooriyaadha warri Elsaa'i loluu dhufan gaafa agartuun isaanii banamu eessa akka jiran baran Waaqayyo gooftaan macaa harka warra Israa'elootatti dabarsee isaan kennee jechuudha. Kanaaf agartuun keenya inni hafuuraa gaafa nu banamu isa nu lolu duwwaa utuu hin taane isa nuuf lolu Waaqayyo keenyas arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf dubbii kana keessatti maal hubachuu dandeenya ree? Hafuurri Waaqayyo gaafa humnaan namaaf dhufu agartuu namaatu banama. Agartuu namaa keessaa immoo baay'ee barbaachisaa ta'e agartuu hafuuraan. Namni agartuu hafuuraan qabu yoo ta'e, namni agartuu uumamaan qabu yoo ta'e rakkina jiru qofa arga, dhiphina jiru qofa arga, yaaddoo jiru duwwaa arga. Roomaa boqonnaa 8:18 irratti gaafa ilaallu dhiphinni nu yeroo dhaabbannu kuni ulfina hamma malee guddatu baachuudhaaf nu qopheessaadha Phaawulos. Sababiin isaa maaliif guyyaa har'aa kana dhiphina kee taa'ee, rakkina kee taa'ee, qoromsa kee
keessa taa'ee ulfina safara malee guddatu argaa jechuudha. Agartuun hafuuraa jechuudha. Agartuun hafuuraa ulfina amma malee guddatu argaa jechuudha. Kana qofa miti namni Waaqayyoo Phaawulos Filiphisius boqonnaa 3:20 irratti gaa dubbatu maal jedha? Nuyi nama biyya Waaqarraati, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan keenya achi nuuf dhufa jenneetu eegganna. Agartuun isaa banameera waan ta'eef yeroo hundumaa yaadni isaa qalbiin isaa isa oliitti hidhamee jiraata jechuudha. Kanaaf namni agartuun isaa hafuuraa baname iji isaa isa oliitti hidhamee jiraata. Jireenya bara baraatti hidhamee jiraata. Mootummaa Waaqayyootti hidhamee jiraata. Waan lafa kanarratti hidhamee jiraata. Wanti lafa kanarraa baay'een isaa nama goomsa, baay'een isaa karaatti nama hambisa, baay'een isaa milkaa'ina jireenyaa nama dhowwata. Yeroodhaaf waan namatti tolu, yeroodhaaf waan bareedu, yeroodhaaf waan mijatu fakkaata. Garuu milkaa'ina guutuu kan hin qabnedha jechuudha. Kanaaf agartuun keenya inni kana hafuuraa baay'ee barbaachisaa akka ta'e arguu dandeenya jechuudha. Kutaa keenya sadaffaa irratti hafuurri Waaqayyoo humnaan yommuu namaaf dhufu isa gaara ta'ee dura namaa dhaabbatutu dura namaatti jigaa jechuudha. Gaafa hafuurri Waaqayyoo namaa dhufu. Sababiin isaa kutaa kana keessatti macaafa raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 4:6-7 yommuu ilaallu namni Waaqayyoo Zakkaariyaas mul'ata arge. Mul'ata Waaqayyoo arge sana gaafa Waaqayyoo hiikee timu mul'ata argitu kana Zurubaabelitti himii jedhe. Zurubaabel immoo geggeessaa biyya Yihuudootaa ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroo hundumaa Israa'eloonni waan lolanii fi kara mirgaas, kara bitaas, kara duubaas, kara dudduubaas dhufanii daangaa Israa'elootaatti bu'anii mootonni gurguddoonni biyya lafaa sababii Israa'elootatti akkas dudubbatanii fi Zurubaabel si'a baay'ee dhiphata, irra rakkata, humna isaatiin, dandeettii isaatiin, aangoo isaatiin loltoota karaa mirgaa dhufanis ofirraa deebisuudhaaf, loltoota karaa bitaa dhufanis ofirraa deebisuudhaaf yaalii geggeessa wal'aansoo qabnaan jabinaan miti hafuura kootiin danda'ama jedhii himeedheetu yeroo inni itti mu argina jechuudha. Kanaaf yommuu hafuurri Waaqayyoo humnaan namaaf dhufu isa gaara ta'ee dura namaa jaajjutu dura namaatti jigaa jechuudha. Kanaaf itti yaaduu danda'utu nurra jiraata. Si'a baay'ee jireenyi keenya waan gaara ta'ee fuula keenya dur dhaabatu ilaaluu dandeenya. Jireenyi gaarontu ta'uu danda'a. Qaala'insi jireenyaa, haalli nageenyaa waan baay'een sichueeshiniin jiru haalotiin garaa garaa gaara ta'anii nutti mul'achuu danda'u. Garuu waan nama dhibu keessaa hafuurri Waaqayyoo gaafa namaaf dhufu wanta gaara ta'e nutti mul'atu kana keessa cabsinee bahuu dandeenya jechuudha. Humna cabsee bahuu danda'utu Waaqarraa nuu kennama jechuudha gaafa hafuurri Waaqayyoo namaaf dhufu jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyoo Zurubaabel maal godhere fuula Waaqayyoo duratti kufe Waaqayyoon kadhate. Waa'ee gaara sanaa erga humnaan hin danda'amu ta'e, erga jabinaan hin danda'amu ta'e, erga Waaqayyo kallattii ittiin danda'amu tooftaasaa malasaa itti meeti, tooftaa Waaqayyo karaa Zakkaariyaas itti mee kana fuula Waaqayyoo duratti kufee gaafa inni Waaqayyoon kadhatu Waaqayyo Zurubaabeliif dhaga'ee gaara Zurubaabel dura dhaabatee Zurubaabelii yaaddessu hin darbitu hin milkooftu galman geessu jedhu sana dhaqeetu gaara nanaatii fuula garbicha koo duraa maal hojjettaa amma sin abbooma fuula garbicha koo duratti dirree wal qixxaataa ta'e jedhee abboommi itti baase jechuudha. Kanaaf gaafa hafuurri Waaqayyoo namaaf dhufu Waaqayyo gooftaan machaa waan gaara ta'ee dura namaa dhaabbatu kanarratti hajaja dirree wal qixxaataa ta'u irratti baasa jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo humnaan akka nu dhufuuf yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuutu, fuula Waaqayyoo duratti argamuutu nurra jiraata. Kanaaf Waaqayyo akka jedhe tulluu humna qabeessa nanaa fuula Zurubaabel duraa jige. Har'ammoo maaltu fuula kee duratti jabaatee dhaabbate? Tulluu humna qabeessi dura kee jiru maali? Maaltu tulluudha jettee yaaddofta jireenya kee keessatti, haala kee keessatti, bakka jirtutti, ulaa jirtutti, amma sagalee kana dhaga'aa kan jirtu yaaddoo ta'e tulluu humna qabeessa ta'e kana humna kootiinis hin darbu, kana dandeettii kootiinis hin darbu, kana jabina kootiinis hin darbu jettee wanti yaaddoftu yoo jiraate humni Waaqayyoo, hafuurri Waaqayyoo humnaan sii dhufa. Gaafa hafuurri Waaqayyoo humnaan sii dhufu tulluun humna qabeessi kun fuula kee duraa jiga jechuudha. Waaqayyo Waaqarraa nu haa gargaaru. Kanaaf gaafa hafuurri Waaqayyoo namaaf dhufu tulluu humna namaa caale, tulluu humna qabeessa jedhamee yaadamu akka biyyaatti, akka naannootti, akka hawaasaatti tulluu guddaan ulfaataan hin darbamu, hin ce'amu jedhamee yaadamu Waaqayyo dura namaati. Humna ittiin jisu sana namaaf erga jechuudha. Inni afuraffaani hafuurri Waaqayyoodhaa humnaan yommuu namaaf dhufu moo'icha nama argachiisa. Kana abboota firdii boqonnaa 15:14-20 yoo ilaalle argachuu dandeenya. Akka jedhan nan dubbisa. Boqonnaa 15:14-20
maqaa gooftaatiin nan dubbisa. Amma Simsooni mandaraa le'iitti dhiyaateeni Filisxeemonni wocaa gara isaatti hin adeemani. Battaluma sanatti hafuurri Waaqayyoo isaaf dhufe. Funyoo ittiin harkisaa hidhamee ture sunis akka fo'aa ibiddi qabatee hin ta'e. Hidhaan harka isaatii irraa hin bu'e. Yeroo sanatti Simsoon lafee mangaagaa harree ho'aa isaa argee fudhatee ittiin namoota 1,000 rukutee ajjeese. Simsooni lafee mangaagaa harreetiin tuullaadhaan walirra isaan hin naqe. Lafee mangaagaa harreetiin namoota 1,000 nan ajjeesee jedhe. Kanaa dubbachuu isaa erga raawwatee lafee mangaagaa sana of harkaa hin gate. Kana irratti maqaan iddoo sanaa Raamaat Le'ich jedhamee waamame. Raamaat Le'ich jechuun tuullaa lafee mangaagaa jechuudha. Yommuu Simsooni baay'ee waan dheebotee fi gara Waaqayyootti owwaate, harka garbicha keetiin moo'icha guddaa kanaa argatteetta. Amma immoo dheebuudhaan akka du'u yookiis harka warra dhagna hin qabatinii kanaa keessa akkam bu'uu hin godhin jedhe. Waaqayyo immoo harawwa le'ii keessa jiru hin dhoose, bishaan keessaa hin baase, hin burqe. Simsooni bishaanicha dhugee hafuurri isaa deebi'eefi humnas in argate. Burqaan sunis Enaaqoore jedhamee hamma har'aattiyyuu mandara le'ii keessatti hin beekame. Enaaqoore jechuun burqaa nama Waaqayyoon kadhatee jechuudha. Bara Filisxeemonni mootummaa isaanii jabeessanitti Simsoon Israa'eliin waggaa 20 in geggeessee jedha kutaa kana keessatti. Kutaa kana wanti bal'isee dubbisee fi namni Waaqayyoo Simsooni yemmuunni warra Filisxeemotaatti akka inni kennamuuf, warri Filisxeemotaa yeroo isaan hidhanii harka isaa hidhanii miilla isaa hidhanii jireenya isaa hidhanii tarkaanfii du'aa irratti fudhachuu dhufan, humni Waaqayyoo gaafa hafuurri Waaqayyoo humnaan dhufu fo'aan harka isaa irra jiru suni akka ho'a ibiddaatti, akka fo'aa ho'i ibiddaa qabateetti irraa ciramedha. Yemmuma sana mangaagaa harree achi argateetu mangaagaa harree sanaanii nama 1,000 walirra tuule jedha. Iddoo sanatti waan nama dhibu keessaati humna Waaqayyoof hafuura Waaqayyootu dhufeef jechuudha. Humni Waaqayyoof hafuurri Waaqayyoodha Simsooniif gaafa dhufe moo'icha guddaas argachiise jechuudha. Nama moo'icha guddaa argachiise kana, nama moo'icha guddaa argate kana garuu waan nama dhibu keessaati nama moo'icha guddaa argate kana rakkinni isaa waan tokko ture. Erga amma kana hojjete, erga moo'icha argate booddee garuu dheebotee du'uudhaaf ka'e. Hafuura isaatu keessaa sokke. Isa booddee Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyoon humna amma kana naaf ergite, diinota koo harka kootti laatte, moo'icha amma kana argamsiifte, garuu harka warra nan qabatanii kana keessatti na ajjeeftaadhe, dheebuudhaan na ajjeeftaadhe. Yeroo inni Waaqayyoon kadhatu, Waaqayyo gooftaan dachaa le'i keessaati maal godhaa burqaa bishaanii baase. Isa booddee namni Waaqayyoodha Simsooni burqaa kana dhugeedha. Hafuurritti deebi'e, humna hin godhatedha. Kanaaf burqaan sun ammarraatti yoo Enaaqooree jedhamee waamamaa jechuudha. Enaaqooree jechuun burqaa nama Waaqayyoon kadhate jechuudha. Si'a takka humni Waaqayyoo gaafa namaaf dhufu moo'icha namaaf kenna. Moo'icha namaaf kennuu iyyuu miti. Burqaa haaraatu namaaf ba'a. Burqaa haaraa namaaf ba'u sanatti immoo aara galfatu, nagaa argatu, boqonnaa argatu. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo humnaan yommuu namaaf dhufu namni moo'icha guddaa argachuu akka danda'u kutaa kana keessatti hubachuu dandeenya jechuudha. Qabxiin keenya inni shanaffaani hafuurri Waaqayyoo yommuu humnaan namaaf dhufu humna namaaf kennaa kan jedhu. Inni kun tokkoffaa Mootota boqonnaa 18 lakkoofsa 46 irraa kaasee jira jechuudha. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu Iliyaas yommuu humni Waaqayyoo dhufee fi isa konkolaataadhaan deemu dursee yommuu humni Waaqayyoo isaan dhufe darbee kan deeme argina jechuudha. Kutaa sana keessatti waggaa 3 guutummaadhaaf bokkaa yommuu roobuu didee ongeen nama baay'ee fixe, namni Waaqayyoo Iliyaas Waaqayyoon kadhate. Isa booddee Waaqayyo bokkaa roobse. Wanti duumessi wanti amma bar'u harka namaa gaafa mul'ate namni Waaqayyoo Iliyaas akka jedhe. Egaanii bokkaa guddaa, bokkaa yandoon roobaa, dafiitii konkolaataa kee kaafadhu deeme dheetu haa bitti hime. Haa ta'u iyyuu malee haaf konkolaataa isaa kaafatee
gaafanni ka'u namni waaqayyoo Iliyaasi isuma booddeedhaan miillaan ka'e humni waaqayyoo hafuurri waaqayyoo humnaan waan dhufeef haabiin darbee deema jedhamee caafamee jira jechuudha. Kanaaf humni waaqayyoo gaafa namaaf dhufu darbanii deemu hin milkaa'u. Isa konkolaataadhaan deemu isa xiyyaaraan deemu dursanii argamu jechuudha. Isa dursanii argamu humni waaqayyoo jireenya namaatiif baay'ee barbaachisaa akka ta'e kutaa kana keessatti baay'ee argina jechuudha. Kanaaf hafuurri waaqayyoo yeroo hundumaayyuu akka inni nu barbaachisu kutaa kana keessatti arguu dandeenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu tajaajila isaa lafa kanarraa xumuree gara samiitti ol ba'uudhaaf ka'e bartoota isaatiin akka jedhe isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isiniif dhufu humna godhattu jedhe. Yommuu hafuurri qulqulluun namaaf dhufu namni humna godhata. Amma hafuurri qulqulluun namaan dhufinitti namni humna godhachuu hin danda'u. Namni nama uumamaa ta'ee ma jiraata. Namni nama hafuuraa ta'uu hin danda'u. Namni nama mul'ataa ta'uu hin danda'u. Kutaa kana gaafa laaltan hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 gaafa argitanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu bartoota isaatti dubbate. Humna gaafa hafuurri qulqulluun yommuu isinii dhufu humna argattu. Gaafa humna argattan immoo maal taatu as Yihudaadhaa kaatanii Samaariyaa keessa darbitanii Yihudaa kee darbitanii amma andaara lafaatti dhuga baatuu koo taatu. Hamma humni namaan dhufinitti namni dubbachuu hin danda'u. Namni tajaajiluu hin danda'u. Namni bu'aa buusuu hin danda'u. Gaafa humni namaa dhufu garuu namni hin geeddarama. Hin jijjiirama. Yoo teessanii argitan hojii ergamootaa boqonnaa 2 gaafa dubbiftan gaafa hafuurri qulqulluun waaqarraa bu'ee nama waaqayyo Phexros ergamaan gaafa lallaba jalqabee lallaba daqiiqaa muraasaatiin namni 3,000 gooftaa Yesuus tamanan. Kaleessa dheengaddaa ituu humni hafuura qulqulluu Phexrosiif hin dhufin Phexros sodaataa ture. Phexros waa'ee Yesuusin ija jabaatee dubbachuu hin danda'u ture. Garuu amma humna waaqayyootu dhufe. Gaafa humni waaqayyoo dhufu namni waaqayyoo Phexros maal lallabuu jalqabe isa waaqayyo karaa Yoo'eel raajichaa dubbate hafuurri qulqulluun bara gara dhumaatti nama hundumaarreen bu'a. Mucooliin dargaggoonni abbootiin hafuura waaqayyootiin hin guutamu. Humna hin argatu gaafa lallabee namoonni hundumtuuyyuu lallaba isaa kanaan geeddaramanii lallaba inni lallabe lallaba humna qabu lallabe gaafa humni waaqoo namaa dhufu namni lallaba humna qabu lallaba namni barsiisa humna qabu barsiisa namni kadhannaa humna qabu kadhata. Kanaachi yoo humni waaqayyoo namaaf dhufe amaleeffannaadhaan hin danda'amu shaakalaan hin danda'amu muuxannoodhaan hin danda'amu si'a takka yeroo humni waaqayyoo hin hojjenne namoonni tokko muuxannoodhaan shaakalaan yaaliidhaan hojjechuu barbaadu. Garuu hafuurri waaqayyoo humni waaqayyoo gaafa namaa dhufu jireenya namaa irratti geeddaramsa uuma. Mana namaa irratti geeddaramsa uuma. Namummaa namaa irratti geeddaramsa uuma. Kanaaf hafuurri waaqayyoo akka inni humnaan nu dhufuuf yeroo hundumaayyuu dammaquutu nurra jiraata jechuudha. Hafuurri waaqayyoo humnaan yommuu namaaf dhufu namni humna godhataa jechuudha. Hafuurri qulqulluun maali yoo jenne hafuurri qulqulluun inni jalqabaa namaaf dubbata. Hafuurri qulqulluun isa jalqabaa namaaf dubbata. Yoo hafuurri qulqulluu yoo nuu dhufe nuti nama nuuf dubbatu hin qabnu yoo ta'e fira nuu dubbatu hin qabnu yoo ta'e dandeettii ittiin dubbatan nus hin qabnu yoo ta'e hafuurichumatu nuu dubbata jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun namaaf dubbata. Waan dhufuuf jirus namatti mul'isa hafuurri qulqulluun. Kana qofa miti. Hafuurri qulqulluun Yesuusiif ulfina kenna. Ulfina dhowwatu Yesuusiin. Namni hafuurri qulqulluun isa keessa jiru Yesuus Kiristoosiif ulfina kennaa jiraata jechuudha. Kanaaf hafuura dhugaatti hafuura waaqayyootiin geggeeffamne gara dhugaa beekuutti kan nama geessu hafuura qulqulluu akka ta'e kutaa kana keessatti argina. Inni kan biraan hafuurri qulqulluu waa'ee cubbuu nama hubachiisa. Waa'ee Yesuus Kiristoos nama barsiise. Waa'ee firdii biyya lafaas nama hubachiisa jechuudha. Kanaaf jireenya keenyaaf hafuurri waaqayyoo humnaan dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hafuurri waaqayyoo nuu dhufuu qaba. Biyya lafaa kana keessa amma jiraannutti hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaaru. Isa dhageenye waaqayyo nuuf eebbisu. Sagalee kana akka waaqayyo nuuf eebbisuuf waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii kana sagalee kee dubbii kee waan nutti dubbatteef hafuura keetiin humna godhachuu akka dandeenyu waan nu barsiifteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo yaa waaqayyo gooftaa daawwattoonni iddoo garaa garaa ta'anii yaa waaqayyo waa'ee humna keetii kana kan itti yaadan humna kee kan barbaadan humna kee kan dheebotan humna kee kan hawwan humni isaanii kan dadhabe hafuurri isaanii kan dadhabe jilbi isaanii kan dadhabe mogoleen isaanii kan dadhabe maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Sa'aatii kanaaf yeroo kana booddee hafuura kee qulqulluudhaan humna isaaniif kennuun hayyaana keetiin isaanii dhachiisuun jaalala keetiif fedha kee haa ta'u. Akka sagalee keetti akka dubbii keetti akka jiraannuuf nu gargaari. Bara keenya hundumaattis nu wajjiniin ta'i. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin
Ameen.